وامي قافلة كان انقافة موتاه وجيه قارين قبو كان قلانته يا دكنا قبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مدتشوف لا بقول لك لا يا دبا كم براتو تاو بقول لكم قديم ولا ده يا رب كم لا بقول لك أنا أنقل لفك إذا قد تيجي وأنا بيكو سبحان الله أما كان لا قبنا كان قبضنا في أقرب بتنام بسم بيكو والله الحمد لله عن كان أرجع تبي وامي قافلة كان إنقافة بوجو كان لما تنا kope natti julle kutera an bolla kana rafo tuman alhamdulillah rabbil alamin baye to komate le umma barkita wallahi wanni kun ana som bolla kana tikadi nanti tegede kala sabbi yala de ngul kan mai fitettu anona masin gadi boye de jawali le kana jala de wala nam to kolle de kottu na basi de wala tutin jiru aram nam biraji wala wadu fina argumiti guyame ka wodde du ndanda ya chon kam leta e du ko lazim kana gadi boye nan way sillima way jebo kana kesa wani kun imma ngani gadi fagatu wallahi ladimin be kon an gani gadi fagatu ijaan gadi lalen da dabe jechu ijaan gadi lalen da dabe shi kana na kasi ne jara nanne wala bayi to kon nemo dutam mo kana jeden kana ko kan yabbi wana kasira de nambe su tutis fa gonjor wallahi ana le rabbina alhamdulillah na ambi male ergana fi nay anga daqiqa me kana staya di bakka nana fi mo kam oli na fi mo jede akati kana kaba eno la kazjede dudube ba amadu duko ko la dudube ko ni na cita kuno amma kuno rakki na cita jira kun gari kun na cita jira wala kun la gari kun na cita la to simti ba ga garti de garu alhamdulillah afera tani alhamdulillah afera garu wana kadi amma man wetula amma gara gartu biti an wannan de baru bula karaba sana tiddi de nan karaba mana ke tadi de nani karaba hana bukku se lalu ende majira osun karaba mu ke de lalu no bola kana gartu biti bolan ke ta gadi kun an ganni gadi fagatum be kon kun silawa guma ma ka taraja betu la fadu wanjir wona kasiti mullatu na gartu kan jen kun way gatta me jira way ganna ci te ke da boy wonti ci te ke da boy jira ske sama wa ci te ke da boy jira akadi tinin jada gawana kathira rabbitina ambisu alhamdulillah lillah ana kasite gala hono antela wayyo miskina jibon dute ulte wallahi jibon dute wagara bolche benima warri warabatani dugumati warri gasi wana arginu jala warabdani gestani mata sitanu waraba amas wain talakan hachu makan ke nyunyo politiko hawi nyuti hawi umar gafat umuri sulata abanke mel isu wanna tumbe banke baba mel Rabbi foki dage bayda amma ya hawsa ke nyamasi barbachi sakamsi barbachi abrage sogalle mutan anas ko matala tutti woni sina sotu wan jabala lappe ke sensi cabsum barbadu ante mutan ko harasin qabdu abbasin qabdu bara kuma lama ko torba akatarate abbalisi daa'ima jeelama utuu dhandhama abbummaa in argin mucaan kun daa'ima jeelama taate akkasitti abbaasii dhabdee jirti sheer godhaa please geemii waan hin taane sheer godhaa oltu nu jala sheer laa godhaa hadha kunu akkasitti daa'ima jeelama ililliin qaamaan beetti nama kana ji'a lamatti dhiisee irraa gara ganda akiraa deeme du'ee jechuudha abbaan biyyuma kana keessatti san booda haati bakka abbaas bakka haadhaas buutee mucaa kana haala kanaan bashannansiiftee wallahi haati haadha eenyuufu haala kanaan bashannansiiftee guddisaa turte haa ta'u malee gaafa guyyaan ga'u qobattii sii gattee haatis gadda guyyaa 10 dura ganda akiraanu jalaa deemte kanaaf obboleetti wanni kanaa olii laphee nama cabsu jira yoo jette kijibaadhaati mucaan kun kophaa si jirti amma firan qabdu maatiin qabdu haadhaaf abbaan gatanii du'an biyya kanatti dhalatte shahaadaa biyya kanaatiin jirti namoonni waraqaa fixaafii jiru koreen jechuudha latti kennanii rabbii jedhee namni gargaaru barbaade haa gargaaru jedhani kanaaf obboleettii koo hundi keessan namni 1,300 kun sheer godhaa mucaa kana wanni nu gochuu dandeenyu haadha ta'uu dandeenyu abbaa ta'uu dandeenyu waa tokko iyyuu wanti nu ta'uu dandeenyu hin jiru gargaaruu malee
kanaaf obboleettii keenya ililli haadha hiyyeessaa galatoomi yeroo hunda wanni dhufe ani hubattee akkaawuntii siinuu kennitee lallee akkasumas akkaawuntii kaan nu kennitee warra Ameerikaatii qopheessitee jirti ammas mucaa gargaarsuudha wanni gaarii ta'e immoo ililliin qabatamaan beetti maatii kana qaamaan qabatamaan hadhaa Ameerikaa jirti qabatamaan qaamaan beetti kanaaf wanni nu daa'ima calluma innee finne itti kadhannuuf hin jiru sobaan jechuudha dhugaadha soba siin itti finnee hin beeknu rabbumaa jennee biraa dhaabannu gargaarsi karaa lamaan tokko warri biyya alaa jirtanu nu gurmaatii walitti nuu qabaa rabbii jedhaati daa'ima keessan ilaalaa utuu ana ta'e sadha biyya duniyaarra deemee boru yookiin aslii yookiin abbaa ta'etu daa'ima kootti kadhataa jechuudha utuu isin ta'es akkasuma jechuudha kanaaf kana yaallee hundi keenya iyyuu bakka jirru walitti himnee wal kakaafnee waan mucaa kana male taasisuu qabnaa jechuudha keessattuu warri ilmoo qabdan amaanaa keessan du'aa gargaaraa osoo hin taane du'aa gargaarsisaa du'aati waan qabdan ilmoo keessan irraa afaan ilmoo keessan irraa fuudhaati kennaa fixaa miti kanan jedhaa jiru akka taatan taati akkuma kaleessa baratame akkuma dheengadda baratame nama sadii qofa qofaatti erguurra nama sadii afur shan warri jarman warri ingilizii namni keenya bakki inni dhibeen jiru warri biyya faranjii biliis keessattuu rabbumaa jennee nama 5-6 taanee walitti qabannee yoo isin barbaadan tokko akkaawuntii biyyaatu banamee jira maquma Mahammad Jaarraatiin nama beekamaadha nama sheekaatii nama haqa namaa barbaadu miti yeroo jarri lubbuun jiran illee gargaaraa ture saahiba abbaati akkaawuntii biyyaarratti galchuu yookaan immoo asitti argitanii jennaan bifa viidiyootiin qabatamaan daa'imaaf isa biratti geessinee itti kennuudha jechuudha karaa lamatuudha kanas inni as jira waan ta'eef kanaaf nam tokko waa daanaa galuu keessan barbaada jalatti dhuftanii 5,000 6,000 obboleesso wanna fe'aabu kijibaan dhuftee duliif 1,000 5,000 hin jedhin amma dandeesse gargaari amma dandeesse qofa waan bor galchuu dandeessu waan iftaan galchuu dandeessu kanaan achi 10,000 kennettee 15,000 kennettee haqqii yatiimaa waa tokko wanti haqqii yatiimaa olii hin jiru namni tokko nama tokko waadaa yoo gale haqqiidha silumayyuu kun immoo yatiima kana waadaa galtee kana hin gargaarre gootee kaate bor calliftee gargaarsa sakaanii ciifta taanaan wallaahi biyya dunaattis biyya akiraattis gaafatamta akkasii an xumureera warri hin beekne yoo jiraate hin beeksifnaa viidiyoo kana waraabaati geeffadhaa meemee maxxansaa isiniin jedha amma gara gargaarsaatti eegallaa akkaawuntii warri biyya arabaa jettanu akkaawuntii Itoophiyaa irratti galchituufi warri biyya arabaa akkaawuntii Itoophiyaa irratti warri biyya faranjii immoo kunoo akkuma ilillii kana namni ingilizii keessa jiru ingilizii keessa walitti dhufa qabu namni Awustiraaliyaa jiru ayyee deebiseen si galcha. Umurreerraa namoonni giiftaroota hundatti seernu godha rabbi ammaa giiftara dheeraa godhu giiftara jechuun kennaa jechuudha warra Hakki aadaa abbaa kan biraatu ta'u hakki aadaa ollaa isa kam lakkaa'u yaa rabba kam laata